Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota yuutuubii Tasfaa Istiidiyoo arramoo keessummaa kabajaa tokko isiniif qabannee gara keessan dhufaa jirra. Turtii kan isin waliin taasisu ani Lammii Gammachuuti. Har'a keessummaan keenya keessummaa lammii biyya alaa biyya Chaayinaa tokko maqaan isaanii Mr. Korokor jedhamu. Mr. Korokor baga nagaan dhuftanii dhaga'ama. Yeah, welcome. Ni dhaga'ama. Dhaga'amaa jira. Mr. dhaga'amaa jiru. No anyone. Amma ni dhaga'ama. Yes. Ayyee dhaga'ame mee baga nagaan dhuftan jenne irraa akkamitti gara Tasfaa Istiidiyoo kana dhufuu dandeessan mee nutti hima. Well, it's Tasfaa, we at this time we live in Tasfaa Studio. We report or give service something. So our service, film, video club, wedding video, birthday, graduation. So we give service, poster, banner, CD cover, anything. So we live in Ambo, at the Ambo campus. Thank you very much. Tole kan Mr. Korokor akkatti tajaajila Tasfaa Istiidiyoo illee nu beeksisanii jiru. As magaalaa Amboo jiraadha kan isaan jedhanii magaalaa Amboo jiraatanii immoo Istiidiyoo Tasfaa kana qunnamanii tajaajila Istiidiyoon Tasfaa kennaa jirullee akka bifa advertisementiitiin nutti himanii jiru. Mr. Korokor mee gara Amboo akka dhuftan wanti isin taasise maali? I wanted to visit the Tasfaa Studio. Okay, Tasfaa Istiidiyoo daawwachuudhaaf hin dhufe jedhanii turistii fakkaatu argaa jirtu. Akkuma isin bifaan argaa jirtan kana turistiidha. Gara Itoophiyaa dhufanii Itoophiyaa keessaa immoo naannoo Oromiyaa keessaa magaalaa Amboo filatanii magaalaa Amboo keessaa immoo Tasfaa Istiidiyoo waan filatan fakkaatu. Mr. Korokori mee Tasfaa Istiidiyoo bifa kamiin ilaaltu se? It's best. Everything is good. So when I see the Tasfaa Studio, it's very beautiful. It's good. Tole Tasfaa Istiidiyoo baay'ee bareedaadha. Haala adda ta'een ilaalaa jira jechaa jiru Mr. Korokori. Gaheen hojii keessanii mee maali Mr.? Visitor. Visitariidha gaa. Yes. Daawwannaa deemu yeroo baay'ee biyyoota hedduu deemtaniittu. Amma ammaatti biyyoota kam fa'aa deemtaniittu? Maybe at the Ambo, Gudar. So, Ginchi. Mr. Korokor ka baay'ee cimoodha. Lammii Chaayinaati. Lammii Chaayinaa ta'anii biyya keenya keessaa Amboo ilaalaniiru, Gudar ilaalaniiru, Ginchi ilaalaniiru. Amboo jalaas immoo ganda duwwaa tokko, duwwaa lama, duwwaa sadi fa'aa ilaaltaniitu. Yes, at the Ambo 01 Kabale, I visited at the Ambo 01 Kabale, 06 Kabale, 05, everywhere. Gandoota Amboo keessa jiran tokkittiin kan isaan hambisanii jiru. Visitariidha. Nama turizimii baay'ee jaallatu, nama jaboodha. Addunyaa irratti illee akka UNESCOtti wantoota hedduu namoota galmeessaa jiran keessaa Mr. Korokor isaan tokko. Mee gandoota Amboo duwwaa ja'a qabdu keessaa ganda kamtu isinitti Zero one Kabale. egaa Mr. Korokor ammas kan isaanitti argama duwwaa tokkodha. Duwwaa tokkotu irratti tola jechaa jiru. Visitarri cimaan kun gaa biyyoota alaa keessaa mee biyya kam fa'aa daawwattaniitu? Kenya. Keenyaa daawwattaniitu. Mee Keenyaa akkamitti ibsitu? Big town. Guddoodha jechaaru. Yes, at our Orlid. It's big town. Akka addunyaatti Keenyaa magaala guddoodha jechaaru. Lammiin biyya Chaayinaa Mr. Korokor kuni. Mee gara Tasfaa Istiidiyootti yoo deebine Tasfaa Istiidiyoo keessatti amma wanti isin irra dhaabattanii jirtan kun akka biyya keessanitti maqaa sabaa jira duubni isaa godhu. I don't know. Green area. Egaa baay'ee nama dhiibba green area jedhanii akka biyya isaaniitti kun green area jedhama. Baay'ee ofitti nama harkisa jechaa jiru kabajamtoota keenya keessummaan keenyarraa kuni
lammii biyya chaayinaati isin hin jenne irraa magaalota gurguddoo addunyaa irratti beekaman kan akka Gudarfaa, Gincifaa, Amboo fa'aa. Amboo keessaa ammoo magaalota gurguddoo Amboo qabdu keessaa guyyaa tokko guyyaa lama gandoota hundumaa waliin gaariiru torbee dhufu oduu biraatiin qabalee walitti deebiinaa turtii gaarii isin ta'uudha. Yuutuubii Tasfaa Istiidiyoo sabiskiraayibii fi sheerii akkasumas laayikii gochuudhaan yaada qabdan immoo dabalataan koomentii gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Har'aaf turtii gaarii nagaan tura. Mister Nagaa. Goodbye.